Baganagan uftan sini jenna baganagan uftan sini jenna kesumoni Kenya yana lachu gofta ke Yesus Kristosin sababi patani gara lafa kanakan uftani wandang kristana ulichawa kayo kulkullu o afirra lakana gote kan jirtu ganama kana hala saganta Kenya simbesitu fana sebae undu madura maka gofta Kenya maka Yesusin akam jirtu waaqayyo sakara hundumaanu jaallate galannaa ta'u egaa guyyaa irraa kana dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin simannaa yookiin jala bultii gara kana kan dhuftan waldaan keenya waldaan qulqulluu walicha waaqayyo sagantaa guddaa fi sagantaa bareedaa qabdi namoonni hundumtuu haala sagantaa keenyaa kana isiniif ibsuu kan dhufe kabajamtoota fi jaallatamtoota waajjira mootummaarraa kan dhuftan baga nagaa dhuftan jennee yeroo isin simannu ta'a baga nagaa dhuftanii waajjira mootummaarraa kan dhuftan kabajamtoonni fi jaallatamtoonni maatii waaqayyoo baga nagaa dhuftan jettee waldaan isin simatti inni gara biraan tokkummaa waldootaa bakka buutanii kan dhuftan tokkummaa waldootaa bakka buutanii kan dhuftanii waldaan keenya baga nagaan dhuftan jettee kan isin simattu ta'a baga nagaan dhuftanii baga nagaan dhuftanii isiniin jenna inni kan biraan akkuma kanatti fufee jiru haalli sagantaa keenya kanatti fufee kan jiru ta'a waajjira bulchiisa godinaa irraa kan dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jettu waldaani waajjira bulchiisa nageenya godinaa irraas kan dhuftan waajjira bulchiisa magaalaa irraas kan dhuftan baga nagaan dhuftan jettee waldaan isin simatti inni kan biraan tokkummaa waldootaa bakka buutanii kan dhuftan tokkummaa waldootaa yookiin waldaa abbaa mul'ataa bakka buutanii kan dhuftan waldaan baga nagaan dhuftan isiniin jetti inni kan biraan tartiibni sagantaan keenya kadhannaadhaan kan eegalu ta'a sagantaan keenya kadhannaadhaan kan eegalu ta'a karaa nama waaqayyo Paaster Daawit sagantaan keenya kadhannaadhaan kan itti fufu ta'a inni kan biraansa karaa abbaa mul'ataa waldaa qulqulloonicha waaqayyo nama waaqayyo hojjetaa wangeelaa araarsa addunyaa haasaan ni taasifamaadha karaa hojjetaa wangeelaa abbaa mul'ataa hundeessaa waldaa walicha waaqayyo qulqulluu haasaan ni taasifamaa jedha amma gamuma kanaan karaa nama waaqayyo Paaster Daawit kadhannaan keenya kan itti fufu ta'a isaaniifan bakka dhiisa sagantaa keenya gara isaanitti isin dabarsa namoonni as jirtan aanuudhaan gara kanatti naasimattu nama waaqayyo Paaster Daawit gara kana dhufu isaaniifan dirree kana kennaa jechuudha. waaqayyoon galateeffannoo harkicha waaqayyoo kun dabarsu sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko nu dubbiseen walii wajjin waaqayyoodhaan hin galateeffannaa Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 kaasee hanga 16 isa jiruun nuuf dubbisa maqaa gooftaa Yesuusin nan dubbisaa kanedha Yesuus itti fufee isin soogidda Yesuus itti fufee isin soogidda lafaati soogiddi garuu mi'aayoo of keessaa dhabee maaliin deebi'ee mi'eeffamare gadi baafamee gatamee namni irra ejjatee balleessa malee homaa tokkoofuu waa hin baasu isin ifa biyya lafaa mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u humti
hundinuu ibsaa qabsiisee guuboo jalan kaa'a. Baattuu ibsaarra kaa'a malee. Ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf in ibsa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqa irraa ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqa irraa ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedheen. Min galateeffannaa ija keenya walirra buufannee harka keenya gara waaqayyootti bal'ifannee yoo isiniif danda'ame immoo miila keessanii kaadhaa badhaatii waaqayyoodhaan yerootti galateeffannu ta'a. Carraa kana kan namaa laatu, carraa kana kan namaa kennu, yeroo gaarii kana kan namaa kennu, yeroo gaarii kana kan nuu kenne, yeroo bareedaa kana kan nuu laatu, waldaa kiristiyaanaa kanaaf carraa bareedaa kana kan laatu, namoota carraa waamicha argattanii iddoo kanatti argamtaniif carraa kana kan isinii laatu, haala mijanne keessatti, haala mijatu keessatti waaqayyo isa isin gargaara, isa du'a isin oolche, isa salphina isin oolche, isa maraatummaa isin oolche, isa qaanii isin oolche, ija keessa walirra buusaati kan galateeffamu waaqayyoodha. Yeroo itti waaqayyoodhaan walii wajjin galateeffannu ta'a. Waaqayyo abbaa keenyaa guddaa goonee si galateeffannaa. Ati waaqayyo isa qulqulluudha. Ati abbaa nama hundumaati. Ati gargaaraa nama hundumaati. Ati oolchaa nama hundumaati. Carraa waldaa kiristiyaanaa kanaaf kenniteef, carraa obboloota iddoo kanatti waamamanii argaman kanaaf kenniteef, yeroo gaarii, yeroo bareedaa, yeroo ulfina qabees, yeroo simboo qabees, yeroo jaallatama, yeroo warqii, yeroo widdii kana waan nu kenniteef guddaa goonee si galateeffannaa. Karaa ilma kee fayyisaa keenya, qoricha keenya, gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Wanti iddoo kanatti walitti qabamneef, wanta iddoo kanatti argamneef ati ni beekta. Hojii gaarii, hojii dansaa, hojii bareedaa, hojii fakkeenya gaarii of keessaa qabu kanaaf waan iddoo kanatti walitti nu qabdeef galanni siif haa ta'u. Waldaa kiristiyaanaa kanaaf carraa bareedaa kana waan laatteef galanni siif haa ta'u. Hojiin kun akkatti fufuuf, kana caalaa bal'atee akka adeemuuf alaa keessaan namoota mul'ata kana deeggaran harka mirgaa ta'anii waldaa kiristiyaanaa kana hojii gaarii ishiin hojjettu kana ishee deeggaruu danda'an waan kennituufis si haa galatu. Wantoonni kana booddee ta'an ulfina keessa ta'an. Karaa kanaan dhaloonni sagalee kee, dhaloonni dubbii kee akka dhaga'uuf waldaa kanaaf, abbaa mul'ataa waldaa kanaaf carraa kana waan laatteef galanni siif haa ta'u. Nutis akka waldoota kiristiyaanaa warra abbaa mul'ata Salaam Baalaraa'ii godina kanaatti yaa Waaqayyo bakka buunee hojii gaarii waldaan kiristiyaanaa kun hojjetteef si galateeffannaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ergamni dukkanaa kan hidhame haa ta'u. Wanti ta'u hundi ulfina keef haa ta'u. Maqaatti nu jaallattee fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Noora. Kennaafi waaqayyo guddaa isaan haa eebbisu. Waaqayyoon nama nu kadhatan Paaster Daawit gooftaan isaan haa eebbisu. Karaa waldaa kiristaanaa qulqulluu walicha waaqayyo abbaa mul'ataa qindeessaa yookiin hundeessaa waldaa kiristaanaa walicha waaqayyo qulqulluu kan ta'an nama waaqayyo wangeelaawii Araarsaa simannaa guddaadhaan, amlee guddaadhaan gara kanatti affeerraa haasaan karaa isaanii ni taasifama. Amlee keessan harka keessa walitti buusaatii simannaa godhaa. Simannaa. Waan guyyaa har'aatiin nu gahee fi waaqasa guyyaa har'aa nu gahee ni harkaree baagalateeffadhaa. Akkam jirtu? Badhaa ka'utti keessan bagatteen sin gahe. Bara 2016 ayyaana dhallachuu gooftaa keenyaatiin baga geessan isinii jennaa. Akkanuma mul'ata keenya nama waaqayyo baay'ee jaalladhu Paaster Daawit waldaan tokkummaa waldootaa warra abbaa mul'ataa yeroo hedduu guyyaa jalqabnee kaasnee waan hedduudhaan nu deeggaraa, nu jajjabeessaa, nu wajjiniin dhaabbachaa, hojii guddaa hojjechaa dhufaniiru. Ammallee isaan hundumaa dursaa asitti argamanii Paaster Daawit waaqayyo isin haa eebbisu jedhanii
abbata kadhannee eebbisaa waaqayyo si haa eebbisu jedhaa. Fuulessa keenya nama waaqayyo hojjetaa jedhaa haayiluu waaqayyo si haa eebbisu ittiin jenna. Sagantaan keenya egaa ni beektu baay'een keessan sagantaan keenya yeroo baay'ee ariitii ta'a namoonni ayyaana kanaan wal qabatee xiqqoo haala tokko tokko wal qabatee chaalenjiin namoota baay'een akka gidduutti argamuuf carraan hin mijanne garuu akka dhufan nu bilbilaniiru yeroo gabaabaa booda akka isaan nu qaqqaban abdii qabnaa nu kanaaf hin dhaabnu sin teessifnu sin dadhabsiisuu hin barbaannu isiniifidha. Ayyaana kanaan wal qabatee waanuma xiqqoo qofa jechuu barbaadan isin hin dadhabsiisu baga nagaa taatan baga jiraattee dhaalee nama sin bira jira dubbaddaa kamaanii goodaattuu sirriitti wajjuu hin dubbattuu hin loltu waan ta'eef baga nagaa taate jedhaani. Namoota baay'eetu darbee namoota baay'eetu guyyaa har'aa ga'uu dadhabee namni har'a ga'e garuu nama achi keessaa carroomedha. Baga waan isin gargaaree bara 2016 geessanii akkanuma bara taanutti illee bifa biraatiin waaqayyoo jijjiirama guddaa irratti fidee waan haaraadhaan akka achi geenyu abdii guddaa qabna. Kanaaf har'a waa xiqqoo qofan waa'ee dhaabbata keenya isa dura jenne caalaa waa xiqqoo tokko isiniin jechuu barbaada. Dhaabbata kana kan itti yaadneef kan karoorsine yaada xiqqoodhaaf kan kaane waa xiqqoo qofaaf deddeebinee waa baay'ee dubbachuu irra wanta qabatamaa tokko isinii kaasuu barbaanneeti. Keessumaanuu akkuma keessan namoota rakkoo gurguddaa dabarse rakkoo gurguddaa namoota dabarse namoota mana namaatti rakkate jireenyaan nama rakkate jireenya kana keessatti arginee yoo xiqqaate nama tokko namni tokko nama tokko jennee namni tokko nama tokko waa ta'uu danda'a namni tokko nama tokko waa ta'uu danda'a waa gumaachuu hin danda'a namni tokko nama tokko waa arjoomee walii keenya gargaaruudhaaf jennee dhaabbata kana wantoota jajjaboo afuriif jennee hundeessine wanti gurguddaan sadii ijoodha wanti tokko baay'ee achi keessa jira na nu guddaan hojii gargaarsaa ijoo baay'ee murteessaa kan ta'e nama gargaaruudha ni kaan hojii dhaabbata amantaa kan of keessaa qabatudha. Inni guyyaa irratti isin barbaanne akkuma keessa rakkachaa rakkina gurguddaa argaa waan turreef ala bulaa waan turreef namoonni na beekan namoonni baay'een namoota muraasatu na beeka haga guyyaa irratti dhaladhee mana nama 21tti hin galee mana nama 21tti hojjette sana keessatti rakkina ba'aa baachuu bishaan waraabuu qoraan cabsuu namaan tuffatamuu reebamuu wanti kun hundi isaayyuu darbee har'a immoo boloota koo keessumaa yeroo naannoo mannaaraa dhufu baay'eedha kan natti dhaga'amu naannoo keessan gaafa guyyaa hundatu wajjin hin turre wajjin dabarsine yeroo wajjin oolle gammachuu guddaan qaba. Waaqa isa kanaan nu ga'eef guyyaa irraa wal argineef baga nagaadhaan dhuftan ammallee haamine sirriitti. Keessumaa namni dargaggeessi wantoota jajjaboo afur qaba. Wantoota jajjaboo afur qaba dargaggeessi. Umuriin dargaggummaa beektonni akka jedhanitti umurii baay'ee murteessaa baay'eetti kaa'u. Umurii dhala namaa afuritti qoodu. Dargaggeessi keessumaa wantoota jajjaboo afur of keessaa qaba. Muriin dhala namaa inni jalqabaa muriin akka bubbee jedhu muriin akka bubbee jedhu kan qilleensa kana ta'uu jira. Isa booddee muriin akka abiddaa jira. Muriin akka bishaanii jira. Muriin akka biyyee jira jedhu beektonni. Muriin kun arfaniyyuu hiika mataa isaa qaba. Daa'imni walii gadi fiigdi. Dargaggeessi gaafa xiqqoo dhufu immoo humna horatee inni immoo maal ta'a? Waa guba waa balleessa murii waggaa 20 40 keessa 40 60 kan jiru immoo murii bishaaniiti. Muriin kun immoo murii waa xiqqoo tasgabbaa'ee waa hubachuu waa yaaduu danda'udha. Inni dhumaa immoo muriitti du'a yaadu jechuudha. Murii 80 60 jiru kun muriitti du'a yaadu. Baay'ee keessan haadha umurii qabdu humna qabdu dandeettii qabdu sammuu qabdu yaaduu ni dandeessu. Murii amma qabdan kana keessatti yaaddanii horii keessaniif ofii keessaniif biyya keessaniif yoo yaaddan waan guddaa tokko ta'uu akkasiin dandeessan amannee keessumaa isiniif waamna jechuudha. Boru waa tokko ta'uu dandeessu ofiif ta'uu dandeessu biyyaaf ta'uu dandeessu namni kan inni kufu gaafa mooraalii kufu gaafa ofii isaatti ani kufeera ni badeera ani akkas ta'eera deebi'ee naman ta'u hin jiraadhu gaafa jedhu namni du'e jechuudha. Kanaaf nuni waa tokko isinii jechuu barbaannu tokko akka namummaa isa yaadnu ofii keenya isin ofii jirtu
namummaadhaa gaditti waaqni isin uume immoo jira isiniin jedhe. Dhugaattuu hundi keessanuu waaqni isin uume jira. Nama uume inni nama hin gatu, inni nama hin dhiisu, nama inni irraanfatu. Waaqayyo jira. Gama biraan immoo waaqaa gaditti akka namummaatti waan danda'amu walii wajjiniin hiriirree hojii tokko hojjechuudhaaf isin deeggaruu wal deeggaruudhaaf dhaabbata kana hundeessine waa'ee dhaabbata kana waan tokko lama duwwaa isin jedheetan kana dubbattee dhaabaa kanaan wal qabsiisee namoonni dhuma jirtanii jireenyuma jirtan kana keessaa ba'uu akka dandeessan akka isin amantanii bakka amansiistan isinitti himuu jaallanna. Yeroo waaqayyo nuu kenne kana booda leenjii isinii kennina. Ammas karooratti xiqqoo akka waliigalaatti magaalaa Amboo kana keessatti qabnu waa xiqqoo duwwaa daddafee isinitti meetan yeroo barreen gaddaa kan turre irraa kaanee keessumaa magaalaa kana keessatti wantoota hojjetaa turre kaanee amma kan nuni gochaa jirru ayyaana qofa irratti si waamuudhaan wanta xiqqoo uffataaf nyaata guyyaa ayyaanaa dabtara waan dandeenyu namootaaf gumaachuu irratti argamna. Akkasuma guyyaa waaqeffannaa namoota rakkattoota nu bira dhufan deeggaruudhaaf wajjiniin dhaabbachuu irratti argamna. Yeroo muraasaa booda garuu abbanni wajjiniin hojjechuudhaan walii gale waan jiru baay'inaan namoota haga 1,000 olii magaalaa Amboo keessatti iddoo tokkotti walitti sin qabne uffata nyaata deeggarsa yoo danda'ame nama maatii 20 mana ijaaruudhaaf karoorfannee waan hunda propoozaala xumurre finnee jirra. Dargaggoota 1,000 iddootti leenjifnu bakka mijataa kophaatti adda bahee jiru qopheessaa jirra. Kana malee namoota 40 kan ta'an hamma nama 40tti iddoo isaan buluu danda'an qopheessaa jirra. Kanaaf harka guunnee dhufnaa waaqaduu kadhadhaa isiniin jenna. Dhaabbanni nu duukaa hojjechuudhaaf waliigaltee gochaa jiru waan jiruuf yeroo dhiyootti isin qaqqabuudhaaf deemna. Kanaaf adaraa keessan iddoo jirtanitti hamileedhaan hin dadhabina. Humna keessanii jireenya keessanii yaada keessanii isa gaarii isa qajeelaa sanaan hamma dandeessan jabaadhaatii adeemaa tattaaffii godhaa isiniin jenna. Kanaaf guutumaan guututti waan xiqqoo tokko har'a kan isinitti lallabuu barbaadu warra kaan caalaa jechuudha. Yeroo kaan caalaa baroota kaan caalaa waan isinitti himuu barbaadu namni gaafa waan jajjaboo 4 keessumaa dhabe hindua tokko haamilee 2 humna ofii isaa qabu fayyadamuu gaafa dadhabu 3ffaa waaqa isa uume sana beekuu gaafa dadhabu waaqa isa uume kan hin beeku hamaa hojjeta yoo ta'e yeroo hundumaa waan hamaa yaada yoo ta'e namni jireenya isaa hin bada. Inni gama biraan immoo jireenyuma isaa gaafa ajjeesu ofuma isaatii waan hin dandeenye gaafa ofitti ofuma isaatii humna qabu sana fayyadamuu dhiisee humna isaa waa biraaf gaafa oolchu jireenyi isaa hin bada waan ta'eef namoonni kanaaf iddoo jirtanii jabaattanii hamilee horattanii biyya keessaniif ofii keessaniif lammii keessaniif illee akka iddoo jirtanii kaatan isiniin jennaa. Bara 2016 ayyaana bara haaraa kanaan baga ittiin singee isiniin jechuun arra kana caalaa isin tursiisuu hin barbaadu. Kanumaan wal qabsiifnee gara isa taanutti isin dabarsuun barbaadaa. Horaa bulaa deebanaa akkasuma raajii garree bakka bu'anii dhufaniiru isaanis waldaa tokkummaa waldoota abbaa mul'ataa magaalaa bakka bu'anii dhufaniiru isaanii carraan kennaa waan isiniin jedhan isiniin jedhanii isa booda gara laaqanaatti deemnaa. Laaqanaa booda illee qophii ni qabna. Baay'ee kana caala isiniin tursiifnu isiniin dadhabsiifnu isiniin jenna. Raajii garree bakka bu'aa waldoota tokkummaa waldoota abbaa mul'ataa magaalaa Amboo harka rootuudhaan naaf simatu. Kabajamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Nama Waaqayyoo abbaa mul'ata waldaa kanaa baay'ee kabajaa baay'een jaalladha. Sababni isaa mul'ata namoota baay'ee keessa hin jirredha. Namoonni baay'ee mul'ata akkanaa qabanii Waaqayyo laphee isaanii keessa kaa'ee dhaloota amma iddoo kana jiran biyya bushuu kan danda'an tasdidduu jira. Karaa dhaban malee karaa ittiin wanti argatanii itti lixan dhaban malee biyya bushuu danda'u. Baay'ee kabajamoota jaalatamoota. Na har'ammoo Waaqayyo carraa isinii kennee
mul'anni isaanii guddaa hamma namoota rakkatanii manni ijaarame amma namoonni jireenya dhaban jireenya argatanii abdii qabna jechuudha. Waaqayyo nama nuu kenneera jechuudha. Eessa jirtuu jedhee nama sin barbaadu isinii kenneera jechaadha waan. Iddoo jirtanii barbaadamtanii lafa kanarratti walitti qabamtanii iddoo kanatti gaarummaa walirraa hirmaachuu waan gaarii walirraa hirmaachuu walitti qabamu. Isa kanaaf waa'ee waldaa kanaaf Waaqayyoon galateeffadhaa harka keessa rukutaatii sirriitti jabaata galateeffadhaa. Abdii qabu. Maalli dhalataatti tokko jira carraa argatanii barumsa adda addaa sin barsiisuu danda'u. Kana caalaatti namni dhufee beekaan dhufee isaan kana barsiisuudhaaf nama amma kana nan barsiisa nan guddisa nama jedhu argachuu dandeessu carraa qabdu jechaadha. Saarra nyaannu fi yookaan waa argannee uffannu otoo hin taane carraa jireenyaayyuu baay'ee qabna jechuudha. Namni as jidduudhaa ba'ee abbaan qabeenyaa tokko dhufee biyya alaadhaa dhufee namni isiniin fi waan guddaa isinii gochuu danda'u jiraachuu qaba. Kanaafis abdii kutannaa malee yeroo isin waamanitti waamicha isaanii irratti argamaati kana caalaatti namni isin tajaajiluu danda'u isinii dhufaa jira jechaadha. Kanaafuu namoonni abdii keessan hin kutatina yoo rakkattan yoo waan barbaadan taatan abdii qabdu jechaadha. Amilee sammuu nama Waaqayyo nuu kennuu isaatti baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa. Kanaaf akka magaalaa Ambootti baay'ee nama jaallannu nama kabaju abbaa mul'ata waldaa kanaa araarsaa baay'ee jaallanna baay'ee kabajnaa kanarra mul'ata isiniif haa kennu isiniin jenna. Nus warri bakka buunee dhufne ammas kana caalaa Waaqayyo ayyaana isiniif haa kennu nama si wajjin hojjettan isiniif haa kennu jecha Waaqayyo isinaa eebbisu eebbifamaa kabajamaa isiniin jaalladha. Nama Waaqayyo Raajii Gabree Sumataa Raajii Gabree harka keessa walitti buusaa hoorituu kan dandeessan simannaa godhaafi Waaqayyo guddaa isaanaa eebbisu akkuma kanallee nama Waaqayyo qindeessaa fi qindeessaa abbaa mul'ataa waldaa qulqulluu olicha Waaqayyo wangeelaawwan araarsaa isaanillee harka keessa walitti buusaa fi as dhufanii wantoota gurguddaa yaadota gurguddaa isinitti ibsaa turanii guddaa kanarra kan caalu immoo Waaqayyoon waaqarraa isin gargaara sagantaa bareedaa ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin sababeeffachuudhaan affeerraa laaqanaa akka ajaa'ibaatti namni abbaa mul'ataa waldaa kanaa kanatti dhaqqabuudhaan kan godha Waaqayyo guddaa isaanaa eebbisu waldoota bakka bu'anii kan dhufan gooftaan isaanaa eebbisu akkasumas illee waajjira garaagaraa bakka bu'anii kan dhufan gooftaan isaanaa eebbisu amma kanatti aansuudhaan yeroon kun immoo yeroo itti affeerraa laaqanaa yeroo itti goonudha. Dinicicha tinggal sini sih kalau ada semua ya. Oh, anam beku. Aku
baay'ee dadhabanii karaa sooshaal miidiyaa waldaan kun isaan tajaajiltu. Waaqayyo bara keessa jireenya keessan eebbisu isiniin jenna. Namaaf kan dhaabbatu, biyyaaf kan dhaabbatu, dhaloota boriif kan ta'u Waaqayyo isin haa taasisu. Akkasuma bara keessa jireenya keessan haa eebbifamu isiniin jenna. Mee namootiin isin hordofaa jiru Waaqayyo isin haa eebbisu jedhaan isin. Waaqayyo isin haa eebbisu jedhaa hundi keessan. Dabala Waaqni isin haa eebbisu jedhaa. Barri keessan qufaa ta'edha. Akkasuma nama rakkataadhaaf yaadu Waaqayyo isaan taasisu kana isaan kana hojii kana kan hojjetu waldaa kana namoota waldaa kana keessa jiranii fi namoota muraasa ijoollee Oromoo ta'anii bakkeetti hojiidhaaf bifa garagaraan biyyoota garagaraa jiran ijoollee biyya bakkee jirantu deeggarsa kana yeroo baay'ee duukaa hojjetan jechuudha. Akkuma kana yeroo dhiyoodhaaf booda yeroo gabaabaa booda jechuudha dhaabbanni hojii kana nu duukaa hojjetu dhaabbanni maqaa isaa amma isinitti himuu hin dandeenye yeroo inni dhufu qofa kan isin waamnu wajjiniin hojjechuudhaaf kan walii galaa jiru jira jechuudha. Amma harka keenya gahee kana kan isiniin jennu qabnu garuu abdii gurguddaa qabna. Abdii gurguddaa kana namni jiru waa argeedha. Oromoon namni jiru maal argaa? Waa arga guyyaadhumaa guyyaatti umurii isaa keessatti jireenya isaa keessatti waan argu qaba. Namni jireenya isaa sana jibbee jireenya isaa sana miidhee immoo hin dhabaa jechuudha. Kanaaf guutumaan guututti nuni waa'ee amantii qofa sanitti lallabnu. Waa'ee amantii qofa sanitti lallabnu hundumti keenya kan beeknu karaan dhugaan jireenyi Yesuus Kiristoosii namoonni isinitti tolu gooftaa kana kan jaallattan gooftaa kana kan amantanii duuba deebitan gooftaa kanatti amanuu kan barbaadan isiniif isinii kadhannaa waldaadha waan ta'eef duubatti isin hambifnee booda isinii kadhannaa. Namoonni kun jalqaballee namootiin dura amantaa kiristaanaa turtanii dudduuba deebitan amma bifa garagaraan araadaan jireenya keessan bifa garagaraan dudduubatti kan deebiftan araadni nama balleessa jireenya namaa balleessa umurii namaa balleessa fayyaa namaa balleessa araadnumaa namaan guutu waan irra baran boris fidi namaan jedha. Isa iftaan baran ammasii kan biraa guyyaa biraa nama gaafata. Wanti sun jireenya namaa waan balleessuu fi kaayyoo guddaan nuti hojii kana keessatti namoota akka keenyaa gargaaruun wajjin dhaabbachuu qabna jennee finne guddaan isa kana. Keessumaa namni hiriyaan illee nama balleessa hiriyaan akkasaa hiriyaan waa namaa hojjetu waa namaa hojjenne guyyaa tokko na deeggarisiin jedha. Yeroo dhaqxee deeggartu waa namaa sana hojjette guyyaa lammaffaa namicha wajjin walii galteedhaan itti fufta jechuudha irraa deemuun illee danda'amu. Kanaaf keessumaa araanni kan akka tamboo xuuxuu akkasuma dhugaatii garagaraa dhuguu araanni bifa hedduu garagaraa qabu. Bishaanuma dhugdan illee guyyaatti 10 dhuga yoo jettan 10 guyyaarraa yoo dhugdan boris 10 dhugdaa isiin jedha foonii jechuudha. Isa dhuguus akkasuma jedha. Kanaaf namni dargaggeessa ta'ee namni araada xuuxu keessumaa araada fayyadamu dhugaatii garagaraan jireenya isaa miidhu waan baay'ee ofirratti hojjetu tokko fayyaa isaa miidhaa lammata qabeenya guyyaa argatu kana balleessaa oola jechuudha. Silaa waan ta'e walirra kaawwatee iddoo jiru kanaa jijjiirame uffata kaleessa uffatu sanarraa tokko jijjiirratee uffatee jireenya isaa kan guddisuu qabu jireenya isaa guyyaadhaa guyyaatti maal gochaa deema balleessaa adeema jechuudha. Kanaaf keessumaan waa'ee araadaa irratti yeroo baay'ee isin barsiisuu barbaanna namoonni baay'een maatiitu qabdanii aartanii kan bakkee jettan jiraachuu dandeessu. Isin yeroodhaan haala waan garagaraa obsa waan dhabdaniif tasgabbii dhabdanii yoo haala kan argitanii yoo kan gaabbitan jiraachuu maltu warreen kaan haalli isiniin jechuun dhabee rakkinaaf immoo achi kan jirtan jiraachuu dandeessu. Waaqni jira nama hundumaaf waaqni inni uume jira moo hin jiru? Nama namni uume jira waaqnatu uume miti hundumaa waaqanna uume dhaame jira namni tola uumame jira waaqatti sin uume miti waaqni na uume dhangat fedha jira qaaman namatti uume waaqni na uume dhangat fedha ameen. Na waaqni nama hundumaaf kaayyoo qaba nama uume hundumaaf kaayyoo qaba waa malee nama nuumne waan nama uume sanaaf waaqni yeroo hundumaayyuu nama hangatu. Kanaaf keessumaa namni immoo ofirratti yoo hojjete jireenya isaa irratti yoo hojjete jireenya isaa yoo balleesse amala isaa yoo balleesse waan namaa yoo hojjete wanti gaariin namaa ta'u tokkollee hin jiru. Kanaaf keessumaa araada garagaraa kan fayyadamtan bifa hedduudhaan leenjii nuuni kenninu jira. Yeroo gabaabaatti isin waamna. Maaliif isin waamna?
akkuma namoonni leenjii barachaa turtan meemee barachaa kan turtan kana dura dhiyootti kan isin waamne garuu dura warri baratan meemee akka baasan hojjettan barachaa kan turtan jalqaba marsaa hedduu kan baratan baay'ee ni naftan maaliin baaftan sirriitti baaftan sirriin beekaman baay'ee keessan baratanitti barumsi sun waa'ee amantaa qaba waa'ee amantaa qaba waa'ee jireenyuma namaa jijjiiruuti waa'ee nama fayyaduuti namni akkamittiin jireenya isaa akka inni fayyaduu qabuu fi deeggaramuu akka qabu jireenya isaa akkamitti jijjiiramuu akka qabu keessumaa umuriin namaa akka inni tola lafatti hin banne kana kan nuni keessumaa irra guddeessa barsiifnuu fi leenjifnu jechuudha. Kanaan waan wal qabatee guutumaan guutuutti kanaan wal qabatee waan irratti hojjennuu fi irra guddeessa xiyyeeffannaa guddaa nuti irratti kenninuuf xiyyeeffannaa guddaa nuti irratti goonu namni akka sammuu ofii isaa kana of fayyadamu sammuu isaatti akka inni deebi'u waaqa qabutti akka inni bulu waaqa Oromoon waaqa qabaa nun amantaa kiristaanaa kan amannu immoo Yesuus Kiristoos isa du'ee du'aa ka'e isa guyyaa har'aa nuuf dhalate yaadachuudhaan namoonni fedha qabdan gooftaa kan duukaa waaqeffattan rakkoo hin qabnu jibba hin qabnu fedha keessaniin gooftaan kun hunduma keenyaaf dhalate hunduma keenyaaf du'e addunyaa kanaaf du'e inni waan ta'eef inni fayyisaadha karaadha jireenya kan bara baraan karaan jireenyaa isa malee akka hin jirre lallabna kana duwwaa miti waaqa fudhachuu keenya duwwaa miti kanatti nu godhu akkuma keessan duriyyoota turre rakkisoo turre amala rakkisoo qabna biyya ollaa rakkisaa mandara rakkisaa turre mana namaa rakkinaaf jiraachaa turre guyyaatti sammuun keenya jijjiirame jalqabeeti hojii sana jireenya sana hundumaa keessaa bahuu dandeenya. Sababni isaa birrii tokko walirra keenye birriin tokko sun lama akka ta'u beekna jechuudha. Yeroo tokko as obboleessa keenya nama sooressa beekamaa biyya kana keessa jiru maqaasaa yoo ta'e beekuu kan dandeessanii isatu yeroo tokko makiinaa dhaabee saantima 50 lafaa fudhate barattoota barsiisu jechuudha. Kolleejjii garagalii kana kan qabu jechuudha. Namoonni tu arganii makiinaa dhaabee saantima 50 fudhate. Maaliif fudhatte sooressa dawatii saantima 50 kana maalitti gootaa jennaan saantima sanatu walirra taa'ee birrii tokko ta'e birriin tokko birrii lama ta'e lama hoo sadii ta'e sadii hoo akkasumatti hinanii boqii ammata agartu kana ijaaree nuti saantima tokko gurraachisi yoo argine maalan itti godha kun maal naabitti jennee dhiibnee dabarraa normaalii barattoonni isaa baay'ee kan ajaa'ibsiifatan jechuudha. Namaa jechuu barbaadeetanii sammuun namaa kun hojii mataa isaa danda'e qaba. Namichaaf kan inni qabeenyi guddaan kenname sammuu isaa. Sarraarra waan argataniif kana fayyadamee sirriitti dubbachuu barbaada jechuudha. Barnooti nuun kennu waa'ee kana. Innaa waanni kan guddaa godhee namaa kenne qabeenyi guddaan namoonni baay'een birrii se'u namoonni baay'een qabeenya guddaa se'u namoonni baay'een fira baay'ee waan qaban se'u wanti guddaa waanni namaa kenne sammuudha. Nama sammuun isaa seeraan akka namummaa isaatti yaadneef hojjenne garuu miidhaa gurguddaa keessa jira. Kanaaf uumama waaqni nu uume keessaa immoo sammuu gaarii waa yaaduu danda'u kan qabu bineeldota hundumaa biqiloota hundumaa keessaa eenyunni nama. Mee nama jedhame dubbadha. Nama jechuudha. Namni warra kaan irraa gargar kan isa godhu waa tokko qofa maal sammuu maal gochuu danda'a baay'ee galuu hojjechuu yaaduu karoorsu waan yaade sana humna fiixaan baasu faamileetti fiixaan baasu dandeettii akka sanaa qaba. Kanaaf keessumaa namarratti baay'inaan hojjenna jechuudha. Namarratti hojjenna irra guddaan isaa namni sammuu isaa kana yoo beeke waan hojjechuu danda'u yoo beeke iddoo ga'uu danda'u yoo beeke bor lafa ta'u waan ta'uu danda'u sana yoo beeke bor ofii isaaf hin ta'a naannoo isaaf hin ta'a biyya isaaf hin ta'a addunyaadhaaf ta'a. Oromoon gaafa nama eebbisuu waan gurguddaa afur jedhee nama eebbisaa yoo abaareef immoo afurri nama aba inni tokkoffaan egaa caalaa namoonni beekan jiru inni tokko gaafa dhalatu nama eebbisa gaafa dhalatu maal jedha dhalattee ilaa ofii keef ta'ee maatii keef ta'ee biyya keetiif naannoo keetiif ta'ee addunyaadhaaf ta'ee yoo kana hunda hin taatu taate kana hunda ta'uu hin dandeessu yoo ta'e biyyeef ta'e sababi isaa ofii ta'ii naannoo keef biyya keef ta'ii addunyaadhaaf ta'ee eebbise kana hunda keessaan qabdu taanaani ina baarachuudha dubarran sababi isaa namni ofirraa jalqaba
naannoo isaatti hojjeta naannoo isaarraa biyyaaf hojjeta biyyarraa jalqabee akka addunyaatti hojjeta jechuudha. Kanaaf sammuu hamma kana hunda hojjetutu nu keessa jira. Kanaaf sammuu qabna moo qabnu yaaduu dandeenya moo dandeenyu nun dargaggoonni wantoota jajjaboo afur qabu isin jedhe keessumaa muriin namaa bakka gurguddaa afuritti qoodama. Muriin namaa dandeettii gurguddaa afur keessatti beektonni kan isaan itti qoodan waan gurguddaa afur. Inni ni jalqabaan umurii qilleensaa jedhu inni umurii qilleensaa umurii daa'imaa waggaa tokko waggaa 20 gidduu jiru inni kun olii gaffiiga waan garagaraa qabata akka qilleensaa waan tasgabbaa'ee yaadu. Umurii waggaa 20 hanga 40 immoo umurii abiddaa inni kun immoo fire age jedhama. Umurii dargaggoota umurii isin amma qabdan hojjettanii waa milkeessu iddoo tokko ga'u yaaduudhaaf illee ooppiin kan ta'e barachuu kan dandeessan yeroo itti daldaluu dandeessan waan barbaachisaa ta'e yeroo itti gochuu dandeessan miidhuufis fayyaduufis yeroo itti bu'aa hojjechuu danda'u jechuudha. Inni sadaffaan sila isinitti hime umurii bishaanii jedhama. Umuriin bishaanii kun yeroo itti tasgabbaa isa sila fiigu isa sila gubu isa sila lolu maal jedhu hundumaarraa muriitti tasgabbaa'ee isa booda umuriin ni dhumaa umurii maanyi 60 hanga 80 umurii maali jedhama umurii biyyee jedhama. Umuriin kun yeroo itti waan hunduu nagayera bakka duuqeera jedhetti namni yaadu waan ta'eef naa umuriituu qabdanii baratuu qabdanii carraa'utuu qabdanii carraa keessatti fayyadamaa isiniin jennaa. Kanuma wal qabsiifne akka carraa ta'e dhiifama baay'ee kan nu gootan buloonni keenya maqaan keessan isin galmaa'ee maqaa kan galmeessitan nam tokko nu goota. Namni maqaa galmeessi goota. Namni maqaa isaanii galmeessi. Higa harka rukutaa jabboodhaan isin immoo maqaan isaanii already kan galmaa'ee namooti muraasni asirra jiru namoota sana waamnee yerootti kennaa isaanii qopheessine kan kenninuudha. Namoonni baay'ee keessan doonkoltitu maaliif akkuma amma jalqabatti jechaa turre abbanni deeggarsaan duukaa hojjetu wajjin walii gale yeroo gabaabaatti dhufuuf ta'e. Yeroo inni dhufu wanta barbaachisaa ta'e hundumaa abbanni kun waa tokko toofeessaan fayyadamiin kallattiidhaan kan isinii dabarsu waan ta'eef ammatti humna qabnu qofaan buloonni keenya biyya bakkee jiran deeggarsa isaan nu godhanii fi waldaan amantoonni deeggarsa ishee walitti qabdee goote qofaan waa muraasa qopheessine huccuu nama hunda ga'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef nuuf qopheessu jechuudha. Kanaaf buloonni keenya warreen amma as turan isaan qophaa'u guuttata ittaanaa jaarsolii waldaa inni kana walbaa argar kutubi. Kanaaf maqaan isaanii innumti iwaamaa yoo gargaartee waan ta'a uffannaa yeroo itti laannu ta'a affeerraa laaqanaa goonnee waan kaaneef maqaa isaanii waamu. Boshanda Bunguli. Boshanda Bunguli. Asini dira.
ያ ሁሉ ጥያቄ ኧረ ወዴት ገባ ማንስ አበሰልን የዓይኖቼን እንባ እንደ እናትም ሆነ ከእናትም በላይ ብዙ አድርጎልኛል ኢየሱስ ኤልሻዳይ እንደ አባትም ሆነ ከአባትም በላይ ብዙ አድርጎልኛል ኢየሱስ ኤልሻዳይ እንደ እናትም ሆነ ከእናትም በላይ ብዙ አድርጎልኛል ኢየሱስ ኤልሻዳይ መግለጥ አቅቶኝ ፍቅርህን በቋንቋ ብዘምር ብሎኛል አልወጣ እስኪ ልሞክር